Tole qulqullootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo obboloota koo hafuuraa garii kana jalatti argamtan nagaa caalu nagaa Waaqayyoo Waaqi jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu akka mul'atan akkam jirtu nagaa keessanii gooftaan galata guddaa fudhatuunis nagaa kooti obboloonni koo yeroo hundumaa gidduu keenya deddeebitanii arrallee ganamaan kaatanii hanga sa'aatii kanaatti gidduu keenya deddeebi'aa jirtan sagalee Waaqayyoo kan nu qoodaa jirtanii Waaqayyo gooftaan ulii waaqarraa ulaasaa banee sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladhaa Waaqayyo gooftaan waaqarraa sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladhaa Yesuus hin waaqeffamaa galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa baay'atu anis immoo sa'aatiif daqiiqaan argadhe keessatti waliin taanee Waaqayyoon hin galateeffannaa galanni guddaan gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa baay'atu Yesuus gooftaadha galanni gooftaa Yesuusiif haa baay'atu Waaqayyoon keenya amanamaadha Waaqayyoon keenya guddaadha hin galateeffanna Waaqayyoon mootii moototaa hangafa nagaa leencicha Yihudaa Kiristoos ilma Waaqayyoo guddummaa keef gaarummaa keef gargaarsa keef abbummaa keef si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u dhugumaan ati guddaadha dhugumaan ati jabaadha dhugumaan ati amanamaadha dhugumaan ati Elshaadaay Adonaay isa jalqabaaf xumura wanta hundumaa kan taate Yesuus ilma Waaqayyoo galanni guddaan siif haa ta'u situu nu gargaare anaaf dhaloota kana wajjin taate yaa Waaqayyo gooftaa maccaa nu baattee nu gargaartee ushururuu jettee barruu kee irratti nu baattee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u barruun harka keetii naman quuqu yaa Waaqayyo gooftaa fuulli kee namatti hin geeddaramu abbaa kan nama namatti geeddarama kan nama namatti jijjiirama yaa Waaqayyo gooftaa maccaa namni haalaan nama ilaala ati garuu akkasii miti yaa Waaqayyo gooftaa fuulli kee namatti hin qayyaramu fuulli kee namatti hin geeddaramu yeroo hundumaa fuulli kee ifaadha yeroo hundumaa harki kee namatti tola yeroo hundumaa yaa Waaqayyo gooftaa harki kee naman quuqu maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u obboloota koo gargaarte yaa Waaqayyo gooftaa waldaa kana gargaarte nagaatti eegdee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u gaarii koo Yesuus garraamii koo Yesuus maqaan kee guddaan maqaan kee jabaan kan galateeffame haa ta'u gooftaa Yesuus maatii koo nagaatti eegdee ana mucaa kee nagaatti eegdee yaa Waaqayyo gooftaa saba kana nagaatti eegdee dhaloota kana nagaatti eegdee maatii isaanii nagaatti eegdee Waaqayyo gooftaa maccaa sagantaa kana wajjin taate yeroo hundumaa waldaa kana gargaarteetta harki kee gidduu kana jira maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u dhugumaan guddaadhaati dhugumaan jabaadha yaa Waaqayyo gooftaa fakkeessaan fakkaattii kan hin qabne Yesuus ilma Waaqayyo waan si madaalan kan hin qabne Yesuus waan hundumaa ol kan taate mootii moototaa guddaa guddootaa hangafa nagaa leencicha Yihudaa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u gaarii koo Yesuus maqaan kee haa eebbifamu natti tolta gooftaa gaafan si galateeffadhu keessa kootu boqota gaafan si galateeffadhu keessa kootu uffayii jedha gaafan si galateeffadhu keessa kootu aara galfata gaafan si galateeffadhu madda nagaa kooti Yesuus maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u akkasumatti yaa Waaqayyo gooftaa cubbuu hojjedhee gidiraa hojjedhee irra daddarbaa baay'adhee kanan si gaddisiise yaada garaa kootiin ilaalcha ija kootiin hawwii garaa kootiin Waaqayyo gooftaa adeemsa luka kootiin hojii harka kootiin abbaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii arraba kootiin kanan si madeesse madaa irratti madaa kanan si dabale fannoo irratti si buuse si baasee si buusaa kanan oolu gooftaa Yesuus abboommii kee cabsee abboommii kee guudadhabee kanan si gaddisiise garaan kee kan natti gaddee isa kaleessa fannoo qaraanoo gubbaa irratti naaf raawwatame dagadhee yaa Waaqayyo gooftaa har'a foon koo gammachiisuudhaaf kanan yaa Waaqayyo gooftaa si gaddisiise araaran siin jedha gooftaa garaa gaabbeenii laphee cabaanan si kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ana mucaa kee araaramuun fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u cubbuusaa kan himateef hin araaramta ati gara laafessadha Waaqayyo gooftaa araaraaf nan ariifadha dheekkamsaaf suutan jedhadha sagaleen kee gooftaa Yesuus araara keetiin ariifattee akkanaa dhuftu adaraan siin jedha ila obboleettii koo yaa Waaqayyo gooftaa si gaddisiiste obboleessa koo si gaddisiise maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee isaaniif haa ta'u dhaloota kanaaf araarami obboloota koo kanaaf araarami waldaa kanaaf araarri kee haleluuyaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee nuuf haa ta'u maqaa dhiiga holichaa gooftaa Yesuusiin araarri kee nuuf haa ta'u ati dhiifama qabeessaa araara qabeessaa gara laafessa dhugaadha abbaa amanamaadha michuu lafa onaati gooftaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee dhaloota kanaaf haa ta'u araarri kee dhaloota kanaaf haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee obboloota koof haa ta'u Yesuus obboloota koo kanaaf araarami dhaloota kanaaf araarami waldaa kanaaf araarami maqaa gooftaa Yesuusiin araarri kee nuuf haa ta'u Yesuus araarri kee nuuf haa ta'u yaa Waaqayyo abboommii kee gudadhabne karaatti jettee irra deddeebi'uu kan dadhabne foon keenya gammachiisuuf calaqqisaa biyya lafaa calaqqisaa bakkee gubbaarra yaa Waaqayyo gooftaa hawwine duukaa kan fiigne garaan kee kan nutti gadde anaaf dhaloota kanatti garaan kee kan gadde ila yaa Waaqayyo gooftaa dhaloota kana qabadheen araarsiin jedha ani mucaan kees cubbamtuu gidiramtuudha qulqulluu ta'eef miti kanan si kadhadhu yaa Waaqayyo gooftaa isin dhamaatanii ba'aan keessan Yesuus gooftaadha dhiifama dhaabeen itti deebi'aa jira
araara kadhanna waaqayyoon gooftaa Yesuus ati araara qabeessa dhiifama qabeessadha maqaa gooftaa Yesuusiin araarri kee ammallee nuuf haa baay'atu ammallee anaaf saba kanaaf araaramii maqaa gooftaa Yesuusiin fuula araara kee gara keenyatti deebisi abbaa bara baraa mootii waaqaaf lafaa nuuf araarame lakkasumatti immoo waaqayyo gooftaa nuti mana kee keessa deddeebi'uun yaa waaqayyo gooftaa ayyaanni kee nurra jiraate nurraa bareeda dibanni kee nurra jiraate nurraa bareeda simboon kee nurra jiraate yaa waaqayyo mana kee keessa deddeebi'uun nurraa bareeda waaqayyo gooftaa machaa ulfinni kee yaa waaqayyo dibanni kee anaaf dhaloota kana irratti argamu mana kee keessa deddeebi'uun akkasumaan miti yaa waaqayyo gooftaa kiristaana jedhamnee waamamuun akkasumaan miti yoo ulfinni kee nurra jiraate malee yoo yaa waaqayyo gooftaa guddinni kee nurraa mul'ate malee yoo gaarummaan kee nurraa mul'ate malee waaqayyo gooftaa warra maqaa bichaa akka hin taane maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee anaaf saba kanaaf haa baay'atu dibata kee anaaf dhaloota kana irratti dhangalaasi waaqayyo gooftaa macaa ulfinni kee akka nurraa mul'atu dibanni kee akka nurraa mul'atu waaqayyo gooftaa macaa abbummaan kee akka nurraa mul'atu gaarummaan kee akka nurraa mul'atu ati gaariidha Iyesuus ilma waaqayyo guddummaan kee akka nurraa mul'atu ati guddaadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa koo si kadhadheera yaa waaqayyo si kadhadheera maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee anaaf dhaloota kanaaf haa ta'u anaa fi obboloota koof dibanni kee haa baay'atu maqaa gooftaa Yesuusiin simboo kee nurra kaa'e ulfina kee nurra kaa'e waaqayyo gooftaa obboleettiin dibamtee haa kaatu obboleessi haa dibamu maqaa gooftaa Yesuusiin ana mucaa keenya dibi ulfinni kee nurratti haa mul'atu ayyaana kee nuuf baay'isi dibata kee nuuf baay'isi waaqayyo gooftaa simboo kee nurra kaa'e ulfina kee nurra kaa'e waaqayyo anaaf dhaloota kana dibii kaasi addunyittiin furmaata nu godhi yaa waaqayyo fakkeessitoota tun taane fakkeenya taane akka dabarru maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhadheera yaa waaqayyo gooftaa har'a mul'annee boruu dhokannatu hin taane guutummaa bara jireenya keenya akkasii waaqeffannu guutummaa bara jireenya keenya yaa waaqayyo mana kee keessa qulqullummaan akka deebinu maqaa gooftaa Yesuusiin anaaf dhaloota keenya harka keenya qabdee nu gargaaruun fedha keef jaalala keenaaf haa ta'u ila maatii koof maatii saba kanaa sitti kenneera ati nu gargaari amaa ammaataan nu argatiin waaqayyo mana kee keessatti nu guddisi gooftaa Yesuus wanta biyya lafaa faana fiignatu hin taane yaa waaqayyo gooftaa yeroo hundumaa gadi teenyee akka maariimitti dubbii kee akka dhaggeeffannu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati waaqarraa nu gargaari anaaf obboloota kana gargaari anaaf saba kana gargaari waan hundumaa goota si haa galatu inni kana jibbu ergamni hamaan maa waaqeffatu maaliif sagadu maaliif waaqayyoon sodaatu maaliif waaqayyoof hojjetu anaaf maa hojjechuu didan jedhee ergamichi hamaan inni xiyya isaa darbatu በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነንጀራ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ከለቲ ያርፈንራ ከን ጎምቢፈሜ ሃተው በኢየሱስ ስም ከን ጎምቢፈሜ ሃተው በጌታ በኢየሱስ ስም ከን ዲገሜ ሃተው jireenya korraa nagaa korraa saba kanarraa maatii isaaniirraa maqaa gooftaa Yesuusiin tajaajila korraa tajaajila dhaloota kanarraa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nyaatame haa ta'u billaa waaqayyoo si haa nyaatu seefii waaqayyoo si haa nyaatu በኢየሱስ ስም gubadhu በኢየሱስ ስም gubadhu maqaa Yesuusiin si gubeera gooftaa galanni siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu maqaa Yesuusiin ameen macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko nuuf hin dubbisaa Yesuus gooftaadha wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 kaasee nu dubbisaa akkanidha mata dureensaa akkanidha maqaa Yesuusiin guyyicha yookiis yericha homtinuu hin beekodha guyyicha yookiis yericha homtinuu hin beekodha lakkoofsa 36 irratti maqaa Yesuusiin Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokko illees kana hin beekan bara noo'itti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma in ta'a bara sana bishaan badinsaa dura hamma gaafa nuyi markabatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan isaan amma gaafa bishaan badinsaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma in ta'a gaafas namoonni lama lafa qotisaatti in argamu inni tokko in fudhatama inni kaan immoo in dhiifama dubartoonni lama dhagaa tokkotti in daaku isheen tokko in fudhatamti isheen kaan immoo in dhiifamti kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektan dammaqaa abbaan manaa halkan keessaa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekee hin dammaqa mana isaas hin qochisiisu ture kanas immoo yaadadhaa kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'aa ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti in dhufa jedhe Yesuus gooftaadha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa baay'atu sagalee waaqayyoo iddoo kanatti kan inni nu hubachiisu qophaa'oo akka taanu guyyaatti gooftaan Yesuus dhufu hin beeknu guyyaatti
abbaan keenya dhufee nu fudhachuudhaaf dhufu yookiin immoo akka hojii keenyaatti gatii keenya nu kaffalu guyyaa inni dhufu hin beeknu. Iyesuus gooftadha. Iyesuus Kiristoosii nuuf haa dhufu malee nutti hin dhufiin saba Waaqayyoo. Galanni Iyesuus Kiristoosiif haa baay'atu. Dhufaatiin Waaqayyoo dhiyaate milikinni isaas raawwate galaa qopheeffannee qabnaare ibsaa keenya qabsiifanneere. Dhufaatiin Waaqayyoo dhiyaate milikinni isaas raawwate galaa qopheeffannee qabnaare ibsaa keenya qabsiifanneere. Maaloo mee haa deebinu, maaloo mee ofaa ilaallu, maaloo mee haa dammaqnu. Hundumti keenya yoo mootummaa Waaqayyoof haa qophoofnu. Hundumti keenya yoo mootummaa Waaqayyoof haa qophoofnu. Maaloo mee haa deebinu, maaloo mee haa dammaqnu, maaloo mee ofaa ilaallu. Hundumti keenya yoo mootummaa Waaqayyoof haa qophoofnu. Hundumti keenya yoo mootummaa Waaqayyoof haa qophoofnu. Dhufaatiin Waaqayyoo dhiyaate milikinni isaas raawwate galaa qopheeffannee qabnaare ibsaa keenya qabsiifanneere. Maaloo mee haa deebinu, maaloo mee ofaa ilaallu, maaloo mee haa dammaqnu. Hundumti keenya yoo mootummaa Waaqayyoof haa qophoofnu. 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 Haleluuyaa. Iyesuus gooftadha. Egaa obboloota koo dammaquun anaaf isinirra jira. Guyyicha namni beeku hin jiru waan ta'eef dammaquun nurra jira. Akkana lakkoofsa 36 gubbaarratti Yesuusitti dabalee guyyicha sanaa fi yeericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokko illee hin beekanii jedha. Guyyicha sana yookiin immoo yeericha sana abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraas ilmis namni tokko illee hin beekodha. Iyesuus gooftadha. Ilmi iyyuu hin beeku, ergamoonni Waaqa irraa iyyuu hin beekani, abbaa duwwaatu beeka. Saba Waaqayyoo kanaaf maal gochuutu nurra jiraata? Ibsaa keenya qabsiifachuu yeroo hundumaa qophaa'oo ta'utu nurra jira. Iyesuus hin dhufaa, nuuf haa dhufu malee nutti hin dhufin. Iyesuus gooftadha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa baay'atu. Obboloota koo, Iyesuus hin dhufaa otoo nuti biyya lafaa keessa fiignu, otoo nuti waanuma nutti tole, waanuma foon keenya gammachiisu hojjennu nutti hin dhufin. Galanni gooftaa Yesuusiif haa baay'atu. Ibsaa keenya qabsiifachuu akka dandeenyu gooftaan nu haa gargaaru. Maaliif guyyaa dhufaati isaatti hin beeknu? Akka kaleessa nuuf dhufee nuuf du'e, akka kaleessa dhufee ba'aa keenya nurraa fuudhee miti kan inni dhufu. Amma firdii faraduudhaaf dhufa. Iyesuus gooftadha. Akka hojii keenyaatti, akka gatii keenyaatti nu kaffaluudhaaf dhufa amma immoo. Iyesuus gooftadha. Kanaaf obboloota koo qophaa'aa taanu. Durboonni kurnan suni, abshaalonniif gowwoonni suni Iyesuus gooftadha. Warri abshaalonni cuunfaa ejersaa isaanii kan ibsaatti nam'u sana qabataniitu ba'ani. Kurnan isaaniiyyuu misirroo sana hin eeggatu turani. Yesuus gooftadha. Kurnan isaaniiyyuu misirroo sana hin eeggatu. Garuu 5 gowwaadha. 5 immoo abshaalotadha. Warri gowwoonni ibsaa isaanii duwwaa qabatan malee cuunfaa ejersaa kan ibsaa sanatti naqatan hin qabanne. Warri abshaalonni garuu cuunfaa ejersaa isaaniis waliin qabataniiru. Obboloota koo, yoo obboleettiin koo ishiin tokko cuunfaa ejersaa qabaatte, yoo qophooftu taate, gaafa misirrichi dhufetti obboleetti ishiin tokko immoo cuunfaa ejersaa sana hin qabdu ta'e, maqaama ishee kiristaanadha yoo taate, qophiirra hin jirtu yoo ta'e, obboleettiin isheen cuunfaa ejersaa qabdu sun kennuuf hin dandeessu. Saba Waaqayyoo kanaaf gaaf sana ati na gargaari, maaloo na dhiistee mootummaa Waaqayyootti hin galiin, maaloo na dhiistee hin deemin, maaloo biddatti na hin gatiin waliin jechuun hin jiru. Hundumti keenyayyuu akkuma hojii mataa keenyaatitti fudhanna. Yesuus gooftaadha. Har'a mana madaamee keessa gaafa hojjennu damoosni ani hojjedhu ofuma kootiif madaameen kan koo anaaf naa kaffalti. Isheen wajjiniin hojjettuufis immoo akkuma hojii isheetitti isheedhaafis immoo damoosuma isheetu kaffalamaaf. Isheenis naan kennitu anis isheedhaaf hin kennu. Iyesuus gooftadha. Mootummaa Waaqayyoo saba Waaqayyoo akkasi. Akkuma nam jedhetti akkuma qophaa'etti kanan argadhu mootummaa Waaqayyoo. Obboleetti akkuma qophooftetti
kan argattu mootummaa waaqayyo. Kanaaf qophaa'oo ta'uu akka dandeenyu waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Yesus gooftaadha. Ibsaa keenya haa qabsiifannu. Qophaa'oo haa taanu. Lakkoofsa 2 gubbaarratti lakkoofsa 37 gubbaarratti immoo akka jedhu bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma in ta'a. Bara sana bishaan badinsaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turanidha. Amma Nohi markaba tolfate Nohi hin beeka. Nohi fuula waaqayyoo duratti nama qajeelaa akka ta'e hundumti keenya iyyuu beekna. Yesus gooftaadha. Nama qajeelaa akka ta'e waaqayyoo Nohiin markaba tolfadhu akka jedheen hundumti keenya seera uumamaa keessatti hin argina. Yesus gooftaadha. Galanni gooftaa Yesus Kiristoosiif haa baay'atu. Garuu namoonni bara Nohi akka bishaan badinsaa isaanitti dhufu hin beekan turan. Heerumaas, nyaachaas, fuudhaas turan. Yesus gooftaadha. Qophaa'oo miti jechuudha. Waanuma barbaadan hojjechaa turan. Galanni gooftaa Yesus Kiristoosiif haa baay'atu. Nyaachaas, dhugaas, heerumaas wanta barbaadan hojjechaas turan. Yesus gooftaadha. Isaan hamma gaafa bishaan badinsaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'aadha. Bara Nohitti namoonni bara Nohii suni akka bishaan badinsaa isaanitti dhufu hin beekan turan. Waanuma barbaadan hojjechaa turan. Nohi garuu waaqayyoon fuulduratti qajeelaa nama jaallatamaa waan ta'eef waaqayyoon akka inni markaba tolfatu isa godheera. Maatiinsaa karaa Nohi kan isaan baraaraman. Yesus gooftaadha. Galanni gooftaa Yesusiif haa baay'atu. Bara sana bishaan badinsaatti dhufee namoota bara Nohii sana yeroo haree deemutti gaafuma haraman sana argan malee otoo hin beekin otoo wanta barbaadan hojjetanii otoo nyaatanii otoo dhuganii otoo fuudhanii otoo heerumanii otoo wanta barbaadan hojjetanii gaafa guyyaan ga'u garuu bishaan badinsaa isaanitti dhufee hunduma isaaniiyyuu haree sokkeedha. Yesus gooftaadha. Galanni gooftaa Yesus Kiristoosiif haa baay'atu. Akkasuma maal ta'a akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'aadha. Akkuma bara Nohii sana otoo hin beekin warri namoonni bara Nohii suni akka bishaan badinsaa isaanitti dhufu hin beekan turan. Akkasuma nuyis immoo bara keenya kanarrattis immoo guyyaatti ilmi namaa dhufu hin beeknu. Ilma namaa jechuun Iyesuus abbaa keenyadha. Iyesuus isa nu fudhachuu dhufudha. Isa firdii keenya nuuf laachuu dhufu. Isa firdii qajeelaa faraduu dhufudha. Abbaa firdiiti. Yesus gooftaadha. Nuuf haa dhufu malee nutti hin dhufin. Iyesuus gooftaadha. Otoo rafnu otoo of gannee rafnu otoo of gannee teenyu akka nutti hin dhufne gooftaan nu haa gargaaru. Haleluuyaa. Yesus gooftaadha. Gaafas namoonni lama lafa qotisaatti in argamu. Inni tokko hin fudhatama. Inni kaan immoo hin dhiifamaadha. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti in daaku. Isheen tokko hin fudhatamti. Isheen kaan immoo hin dhiifamti. Yesus gooftaadha. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaadha. Gooftaan keessan gaafa dhufu yookiin immoo yoom akka dhufu hin beektaniiti dammaqoo ta'aa jedha. Dammaqoo ta'aa qophaa'oo ta'aa jedha. Yesus gooftaadha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa baay'atu. Lakkoofsa 44 gubbaarratti kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'aa. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti in dhufaa jedhe. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti in dhufaati dammaqoo ta'aa. Qophaa'aa yeroo hundumaa. Yesus gooftaadha. Galanni gooftaa Yesus Kiristoosiif haa baay'atu. Yesus keenya guddaadha. Galanni Yesusiif haa baay'atu. Kanaaf obboloota koo qophaa'uun nurra jira. Ibsaa keenya qabsiifachuun nurra jira. Yeroo hundumaayyuu misirrichi yoom dhufannee misirricha eeguun nurra jira. Galanni Yesus Kiristoosiif haa baay'atu. Yesus gooftaadha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Akkasumas immoo Maarqos 13 gubbaarratti Maarqos 13 lakkoofsa 32 gubbaarratti akkanadha. Yesus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokko illees kana hin beekan. Akeekkadhaa qophaa'as jedhe. Akeekkadhaa qophaa'as dammaqaa jechuudha. Yesus gooftaadha. Yerichi sun yoom akka ta'u yoom akka ga'u hin beektan. Kun akka nama mana isaa dhiisee biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjettoota isaatiif aboo kenne tokkoon isaaniitiif hojii isaanii kennee karra eegduudhaan immoo hin dagatinaa dammaqi jedhee abboomee jedha. Yesus gooftaadha. Egaa
guyyicha hin beeknu saba waaqayyo qophaa'u nurra jira dammaqu nurra jira Yesuus bara baraan gooftadha galanni Yesuus Kiristoosiif haa baay'atu akkasuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 7 gubbaarratti immoo akkanadha koottaa hin gammannaa hin ililchinas maqaa isaas hin guddisnaa guyyaan gaa'ela oolichaa ga'eera misirroon isaas isaaf of qopheessiteetti jedha kanaaf of qopheessinee misirricha eeggachuutu nurra jira saba waaqayyoo galanni Yesuus Kiristoosiif haa baay'atu Yesuus Kiristoos nuuf haa dhufu malee nutti hin dhufin waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru Yesuus gooftaa isa dhageenye nuuf haa eebbisu kanaaf obboloota koo qophaa'oo taane yeroo hundumaa ibsaa keenya qabsiifannee yeroo hundumaa wanta biiftuu gadii tuu jennee bira dabarree yeroo hundumaa mootummaa waaqayyoo irra ija keenya haa kaawwannu yoom mootummaa waaqayyoo galla jennee ija keenya mootummaa waaqayyoo irra kaawwachuun nuuf haa ta'u gooftaan anaaf siniin haa gargaaru obboloota koo wanti biiftuu gadii wanti aduu kanaa gadii wanti baay'een nama gowwomsa gara isaatti nama harkisa Yesuus bara baraan gooftadha nuti immoo kana dhaga'uu dinnee gurra keenya biyya lafaaf ergisuu otoo hin taane yeroo hundumaa mootummaa waaqayyoo dhaggeeffachuu yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo keessatti of ilaaluu yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo dubbifachuun yeroo hundumaa abboommii waaqayyoo hanga nu danda'ametti eeguun nuuf ta'a kanaaf gooftaan immoo nu haa gargaaru Yesuus bara baraan gooftadha dhumni keenya ilkaan qaruu akka hin taane dhumni keenya wayyoo akka hin taane jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha obboloota koo waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru Yesuus gooftadha gaafa akkana jettu ati cubbuun qabduu naan jechuu dandeessu ani cubbamtuudha Yesuus gooftadha garuu immoo waaqayyo gooftaan nama gargaaru waan nu gargaaruu fi jabaannee yaada garaa keenyaa geeddarannee kan namatti illee qabamne jiru yoo jiraanne nama sana dhiifama gaafachuu Yesuus gooftadha kanaaf waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru garaa dhiifamaa qabaachuu garaa jaalalaa qabaachuu wanta hundumaa keessatti dhumni keenya ilkaan qaruu akka hin taanee fi qophoofnee misirricha eeggachuun nurra jira kanaaf obboloota koo waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru eebbifamaa isiniin jedha waaqayyo gooftaa dubbii kee nutti dubbattee akka nuti qophoofnee si eeggannuuf akka nuti ibsaa keenya qabsiifannuuf akka nuti irriba keessaa dammaqnuuf nutti dubbatteetta sagalee keessa qulqulluu nuuf ergite maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u gaarii koo Yesuus ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u akkasumatti cubbuu gidiraa keenya nuuf dhiisi yaa waaqayyo dhumni keenya ilkaan qaruu akka hin taane dhumni keenya wayyoo akka hin taane dhumni keenya badii akka hin taane maqaa gooftaa Yesuusiin araara keetiin nu laali akkati jettetti deddeebinaa akkati jettetti yaa waaqi fuula kee dura deddeebi'uu akka dandeenyu nu gargaar araara kee nuuf baay'isi humna kee ayyaana kee yaa waaqi cimsee mana kee keessa nu dhaabu yaa waaqi bubbeen bubbisu akka mana kee keessaa nu kuffisne maqaa gooftaa Yesuusiin cimsitee akkati nu dhaabdu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneerra waaqayyo gooftaa yaa waaqi jireenyi keenya maqaa gooftaa Yesuusiin mana kee keessatti jabaatee yaa waaqayyo gooftaa utubaa godhatee akka dhaabbatu maqaa Yesuusiin si kadhadheera dhaloonni kun guutummaa bara jireenya isaanii mana kee keessatti haa guddatan haa jabaatan dhumni isaanii ilkaan qaruu hin ta'in dhumni isaanii wayyoo hin ta'in maqaa Yesuusiin anaaf saba kana gargaar waan hundumaa goota galanni siif haa ta'u dabarsee dhaloota kana sitti kenne dabarsee maatii koof maatii saba kanaa sitti kenne maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaar gidduu keenyatti argami ergamoonni hamaan xiyya isaanii nutti darbatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan qabaman haa ta'an maqaa caalu maqaa gooftaa Yesuusiin kan buqqa'an haa ta'an Yesuusin buqqiseera kan buqqa'e haa ta'u gooftaa koo galanni siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu kabajamu lol jedhe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa.